Akkam jirtu arra seenaa baay'ee gaddisiisaa isinis beektanu seenicha sirriitti isinii seenessee isinitti hima. Gaaffii tokkos isinii nan gaafadha. Obboleessi keenya Abdii Raggaasaa akkuma suuraa irratti agartan duraan bareedaa akkanaa ture. Sana booda garuu suuraan isaa qaamni isaa guutummaa guutuu akkuma suuraa irratti agartan kanatti jijjiirameera. Sababni isaa immoo obboleettii keenya haadha manaa isaa Sumayyaa jedhamtu kanaati. Maal takka uumame hundi keessa dhageessaniitu. Obboleettiin keenya Sumayyaan kuni haadha manaa isaa turte. Osoo waliin jiraatanuu maaliin akka walitti bu'an, maal akka isatti balleessite, maal akka itti aarte hin beeku. Garuu adeemsi isheen isatti zayitii naquuf adeemte sun baay'ee akka dhala namaa tokkootti baay'ee na ajaa'ibeera. Jalqaba abidda qabsiistee, abidda qabsiise sanarra immoo zayitii fiddee, zayitii irra keessee, zayitiin sun hanga danfutti teessee itti hafarsitee eegdee inni rafuu isaa adda baafattee erga inni rafee zayitii danfe sana danfuu isaa itti deebitee ilaaltee xuwween itti danfe sun akka harka ishee hin gubneef immoo waan ittiin xuwwee sana qabdu carqii wayii qabattee isheen harka ishee akka hin gubneef isa garuu fuula isaa, qaama isaa, ija isaa, gurra isaa, dhagna isaa guutuutti naquuf isheen garuu akka harki ishee hin gubanneef harka ishee carqiidhaan qabattee xuwwee sana fuutee zayitii sana itti naqxe. Yeroo ammaa kana Abdiin haala viidiyoo irratti argamutti mul'ata. Isheenis mana hidhaatti to'atamtee jirti. Obboleewwan keenya yoo maaluu walitti balleessitan, yoo badii kamuu walirraa geessan, haga kana mara garaa walitti jabaachuun maaliif barbaachise? Addaan ba'uun jira bara, jaarsi jira bara, maatiin jira bara, amantaan jira bara. Yoo dubbiin cime mana keessaa godaanuun ni danda'ama. Haga kana mara garaa walitti jabaatanii zayita danfaa nama wajjin bultii ijaarratanii maaddii tokkorraa wajjin nyaatan nama birootiif ergaan kun haa ta'uuf nama qullaa waliin ciifte tokko akkamiin garaa jabaattee zayitii haala kana itti naqxe? Kun gaaffii nama maraati. Obboleewwan keenya dhiiraas shamarranis yoo bultii keessan keessa rakkoon jiraate addaan ba'uun furmaata gaariidha. Kanaafuu addaan ba'uu wayya. Asirratti wanni baay'ee qalbii na cabsee fi rakkoon hamaan mudataa jiru tokko maanni Abdiin dhibeen isaa yookaan miidhamni isaa baay'ee ulfaataadha. Iji isaa agartaniitti yoo ta'e gara baduutti deemaa jira. Qaamni isaa guutuun pilaastik sarjanii yoo hojjetameef malee akka qaama isaa duraanitti deebi'uu dhiisuu danda'a. Osoma pilaastik sarjanii hojjetameef illee akka hin deebine shakkiitu jira. Kana malees immoo obboleessi isaa Addisuu Raggaasaa gocha tokko raawwatee ture. Obboleessa kootti nama hin beekamnetu asiidii naqee ture jedhe. Suni dogoggora guddaadha. Rifaatuudhaan gocha sana yookaan jecha sana miidiyaa hawaasaa irratti jedhe. Jechi isaa sun namoota baay'ee walitti buusee amantaaf amantaa walitti buusuu danda'a ture. Haa ta'u malee garuu qaamni nageenyaa naannoo furiitti argamtan atattamaan isas ishees to'attanii gara waajjira poolisiitti to'atamee jira. Jecha isaa sanaan balaan hin geenye waan ta'eef obboleessi keenya kun tiruu tokkitti Abdii Raggaasaa qofa qaba. Abdii Raggaasaan immoo yeroo ammaa kana kophaa isaa mana yaalaa keessatti rakkataa jira waan ta'eef jecha Addisuun jedhe sanaan balaan hin qaqqabne waan ta'eef obboleessa keenya Addisuu Raggaasaa dhiifama gootanii fi barumsa irraa haa baratu. Obboleessa isaas deemee haa yaalchisu. Kanaafuu namoonni viidiyoo kana ilaaltan qaama dhimmi ilaallatu biraan ga'uudhaan obboleessa keenya Addisuu Raggaasaa hiiktanii obboleessa isaa deemee akka yaalchifatu amaanaa isiniin jenna. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan immoo rakkoo hamaa akkanaa Rabbi isinirraa qabu. Walirraan isin ga'inaa Rabbi isin eegu bultiin kabaja jaalalaa yoo waliin taane walii kudhumatu furmaataa. Maasalaama.